Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen Tawaahidoo, hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa bakkaa fi lafa jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nagaa kooti. Guyyaa har'aa viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu hafuura seexanaa namootaan namatti ergaman yookiin immoo hafuura matatii kan jedhamu miidhaan isaa maalinni akkamitti namatti ergamaa, yeroo namatti ergamu kan immoo mallattoo akkamii namarratti agarsiisa kanneen jedhan waliin ilaalla jechuudha. Yeroo baay'ee namoota hamootaatiin yookiin immoo namoonni hinaaffaa guddaarraa kan ka'e maaliif argatee maaliif argattee maaliif maatiin isaaf eebbifama, maatiin isheedhaaf eebbifama, jireenyi isaa maaliif isaa qajeelaa, maaliif jireenyi isheedhaa qajeela jechuudhaan hinaaffaa guddaadhaniin hafuura hamaa mana matatanyootaa, mana xoonqaawotaa deemuudhaan, asmaatanyootaa deemuudhaan namoonni hamoon namootatti hinaaffaa guddaadhaan hafuura hamaa ni ergu jechuudha. Hafuuronni nama balleessuudhaaf ergaman keessaatii inni jalqabaa hafuura matatiiti jechuudha. Dhimma kana kan raawwatuuf yookiin immoo bakka bu'ee isaanii ta'ee dhimma kana kan isaaniif galmaan ga'u hafuura kanadha jechuudha. Hafuurota kana qofa osoo hin ta'in hafuuronni xonqolaa, hafuurri gaanintii, hafuurri dabtaraa, hafuurri xilaawagii, hafuuronni handaaribbii kan jedhaman adda dureedhaan kan kaan yoo ta'an, adda durummaadhaan garuu hafuurri matatii kuni jireenya nama jibbeetiin kan namatti ergamanii fi miidhaa guddaa namarraan gahanidha jechuudha. Isaan kana akkam goonee ofirraatii ittisuu dandeenyaa gara mana kiristaanaa keenyatiin kanneen jedhan waliin ilaalla jechuudha. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na hordofaa. Chaayinaalii kana immoo sabiskiraayib taasisaa. Viidiyoon immoo namoota hunduma biraa akka qaqqabuuf laayik godhaa. Isa dursaa ergaan isinii dabarsuun qaba. Innis maalinni yoo jettan namoonni guyyaa guyyaatti yeroo hundumaa barnoota kana barachuu barbaadan akkaataa dhiibbaa hafuurota hamootaa namarraan geessisan kana ofirraa ittiin ittisuu dandeenyuu fi hafuuronni hamoonni bifa kamiin nu miidhuu danda'an kan jedhan karaa iimoo laayiviidhaan yeroo hundaa barnoonni ni darba waan ta'eef kadhannaan gaggeeffamus ni jira waan ta'eef achirratti dhuftanii akka hirmaattan isiniin affeera. Lakkoofsa bilbilaa isiniif kaa'ama isaatiin nu dubbistanii dhuftanii barachuu ni dandeessu. Dabalata immoo yeroo nama keessa jirru kun yeroo tsoomaa gannaati jechuudha. Tsoomni gannaa immoo eeggachuudhaaf guyyoota muraasatu hafaa jira waan ta'eef kanaaf namoonni barakataa fi yeessota gargaaruu barbaadan yeroo hundumaa gannaa irratti tsoomanii eegsisna waan ta'eef barakanni keessanaaf waa'ulu jettanii kan qabdan irraa qooddanii argachuu kan barbaadan gara akkaawuntii kanaatiniin akkasuma lakkoofsa bilbila kanaatiin na dubbisuu dandeessu jechuudha. Baankii Daldala Itoophiyaati. Tole gara barnoota keenyaatti deebina. Egaa hafuurri seexanaa namootatti ergaman keessaa inni jalqabaa yookiin immoo maqaan isaa hafuura matatii jedhamu kanadha jechuudha. Hafuurri seexanaa namaan gara namaatti ergamu matatii jedhamuudhaan beekama jechuudha. Hafuurri namootaatiin namarraa gara namaatti ergamee miidhaa namarraan geessisu yookiin immoo namarraan qaqqabsiisu kun maal jedhamee beekama? Hafuura matatii jedhameetu beekama. Hafuurri kun nama kufaatii kee barbaaduun hafuura badii seexanaa sitti ergamudha jechuudha. Namni tokko kufaatii kee barbaada yoo ta'e, argachuu kee jibbeera yoo ta'e, fayyaa ta'uu kee jibbeera yoo ta'e, jiraachuu kee jibbeera yoo ta'e, namni sun hamaa yoo ta'e, hammeenya garaasaa keessatti yaade kana deemee birrii kaffaleetu asmaatanyoota xunqaawtota asmaatota bira deemee hafuura matatii kana sitti ergisiisaa jechuudha. Hafuurri kun immoo kan nama balleessuu fi dhiibbaa namarraan ga'uu ni ilaala. Namoonni hafuura kana kaayyoo garaagaraa ofiif qaban raawwachiisuudhaa fi hafuura kana tumsuudhaan gaafachuudhaan namatti ergu jechuudha. Kaayyoo garaagaraatiif ergu jechuudha. Hafuura kana tokkoffaa hafuura sanaaf bitamaniiti kan isaanii namatti ergisiisanii. Hafuurri kun gaafa ergamu tokkoffaa qaama ergu sana bira jira, qaama ergisiisu sanas biras ni jira, qaama sadaffaa itti ergamu kanarrattis immoo dhiibbaa gaggeessa jechuudha.
kana kan inni gochuu danda'u namicha asmaatanyaan xonqaayeen dabtaraan suni hafuura kana guutumaa guututti isaaf bitamee guutummaa jireenya isaa isa jalatti kan buluu fi isa kan gabbaru yommuu ta'u hafuurri kuni namicha bira jira jechuudha. Dabalataan immoo namichi sitti aaree jireenya kee jibbee sitti ergisiisuudhaaf deemu kun namicha bira deemetu birrii nama sanaa kaffalee hafuura kana sitti ergisiisaa jechuudha. Kanaafuu hafuurichi gaafa ergamu kallattiidhaan gara namatti ergame kana dhufaa bakka sadii jira jechuudha hafuurichi. Sababa namoonni hafuura kana namootatti erganiif jechuudha muraasa isaanii ilaalla. Fakkeenyaaf namni tokko maalidhaa fi hafuura kana gara namaatti erga jennee yoo kan ilaallu ta'e tokkoffaan argachuu kee yoo kan jibbu ta'e akka ati hin arganneef qabeenyi ati argatte akka si jalaa baduuf akka si jalaa bittinnaa'uuf ifnaaffaa guddaadhaan sitti ergisiisuu danda'a jechuudha. Kaayyoon isaa inni guddaan kanadha jechuudha. Fayyaa kennii fi isa eegi isa tiksi jedhee miti kan inni ergu namicha kana balleessi qabeenya isaa jalaa bittinneessi argachuun isaa sirrii miti waan ta'eef akka inni hin arganne maatii isaa sirnaan akka hin bulchine akka inni qabeenya hin godhanne dhoorke jedheetu maal godha sitti erga jechuudha. Hinaaffaa guddaadhaan kan inni ergu immoo hafuura seexanaati jechuudha. Hafuura seexanaa matatii kanadha jechuudha. Kan biraa maatii kee diiguudhaaf erguu danda'a jechuudha. Yoo maatii kee keessatti jaalalli jiraate namichi kun hinaaffaa waan sitti hinaafee waan si jibbeef maatiin kee akka diigamu qabeenyati qabdu sun akka addaan hiramee addaan qooddamee maatii kee wajjin wal jibbitee fayyaa dhabdee nagaa dhabdee akka jireenyi kee bittinnaa'u akka ati namaa gadi taatee jiraattu taasisuudhaaf maal godha hafuura kana ergaa jechuudha. Kan biraa fayyaa akka ati dhabduuf erguu danda'a jechuudha. Kaayyoo garaa garaatiif ergama jenneerra. Namni akka fayyaa dhabu akka inni kottaa'ee manatti hafu akka inni siree irratti ol deebi'u akka inni hin dubbanneef qaamni isaa akka miidhamuuf akka inni qaamni isaa ija yookiin iji isaa akka hin argineef yookiin ija isaa qabi jedha yookiin luka isaa qabi jedha yookiin harka isaa qabi jedha yookiin gurra qabi jedha yookiin sammuu qabi jedhee karaa adda addaatiin akkaataa hafuura hamaa sanitti ajajameetiin hafuurichi raawwata jechuudha. Yoo maal ta'e yoo namni itti ergame kun kadhannaa hin qabu ta'e yoo sagada hin qabu ta'e yoo hin soomu hin sagadu hin kadhatu ta'e jechuudha. Kanaaf hafuurichi kallattii ergame kanaatiin maal godhaa dhiibbaa namarratti geessisaa. Akkuma argitan egaa namoonni baay'een karaa adda addaatiin qaamni isaanii kan qabame maatiin isaanii kan diigame fayyaa kan dhaban qabeenyi isaanii kan jalaa bittinnaa'e hedduun isaanii hospitaalaa fi iddoo cabalaatti akkasumas siree irrattis manatti saafanii kan dhiphachaa rakkachaa kan jiran hedduun isaanii uumamaan dhukkubsatanii osoo hin ta'in namoota hamootaatiin hafuuronni hamoon kun gaafa itti ergamanuu dhiibbaa akkasii irratti gaggeessa jechuudha. Kan biraa maaliif ergamaa carraa kee hatuudhaaf jechuudha. Carraa keetiin daldaluudhaaf biyya hambaa deemuudhaaf sitti erguu danda'a jechuudha. Carraa kee dhaqee asmaaticha yookiin xonqaayicha bira deemee carraan nama kanaa maal fakkaata jedhee gaafa ilaalchisu jarri maal jedhu kanaani kokkobii jedhuun jechuudha. Kokkobii nama kanaa naallaalu jedhu kokkobii jechuun carraa jechuudha gama biraatiin. Carraan kee sun kan gaarii ta'u yoo ta'e carraa waaqayyo siif kenne sun carraa guddinaa, carraa jijjiiramaa, carraa gaarii yoo ta'e jechuudha. Carraa nama kana naa fuudhi jedhee carraa sana maaliidhaan fuudha? Hafuura hamaa matatii jedhamu kanaan fuudha jechuudha. Carraa kee sanaatiin maal godhaa? Carraa keetiin fuusisee ittiin daldaluu danda'a. Ittiin biyya hambaa deemuu danda'a jechuudha. Yoo carraan isaa kan hidhame ta'e yookiin carraan isaa badaa yoo ta'e carraa keetiin maal godhaa? Waan hunda fayyadamaa jechuudha. Carraa keetiin sooromuu danda'a. Carraa keetiin jireenya gaarii jiraachuudhaaf gara hafuura matatii kanaatiin fayyadamee siin immoo siidhee manatti si hambisee dhiibbaa sirratti gaggeessi ofii isaatiin immoo maal ta'a? Hafuura matatii kanaatiin jireenya kee jiiqaa jechuudha. Inni biraan sammuun kee yookiin beekumsi kee akka hatamuuf jechuudha. Kana gaafa jennu ati beekumsa guddaa yoo qabaatte sammuun kee yookiin maayindiin kee guddaa yoo ta'e beekumsa kee sana hatee ofii isaatii ittiin beekamuu ta'uudhaaf ofii isaatiin ittiin waamamuudhaaf ofii ittiin beekamtii argachuudhaaf osoo beekumsa qabdu ati kan gatii hin qabne taate inni immoo kan beekumsa hin qabne homaa kan hin beekne sun carraa kee sana fayyadamee akka beekamu nama cimaa jedhamee akka inni beekamuu fi carraa kee sana fayyadamee biddeena guddaa akka nyaatuuf carraa nama kana naaf fuusisi jedhee hafuura hamaa kana sitti ergisiisetu karaa sanaan carraa kee fudhatee ittiin jireenya mijataa jiraachuudhaaf akka sochuu danda'a jechuudha. Inni biraa akka ati namaa gadi taatuuf sitti erguu danda'a. Kun immoo jibbiinsarraa kan ka'e jechuudha. Jibbiinsarraa yoo si jibbe bakka akka namaa gadi taatu akka luka isaatii gadi taatu akka isaaf bitamtu akka ati isaaf ajajamtee jiraattu yookiin immoo luka isaa jalatti akka bultu akka isa caaluu hin dandeenyeef
hafuura kana sitti ergisiisuu danda'a. Ollaa kee ta'uu danda'a, fira kee ta'uu danda'a, alagaas ta'u iddoo adda addaatii hinaaffadhumarraa kan ka'e keessa isaa hafuurri hamaan sun bulee akka inni sitti ergu akka ati namaa gadi taatu si taasisuu danda'a jechuudha. Kan biraa umurii kee mara gaddaan akka ati dabarsituuf jechuudha. Akka ati hin gammanne jireenyi kee akkasiif hin mijanne yeroo hundaa akka ati gaddaan jiraattu dadhabbii malee boqonnaa akka ati hin arganne maal gochuudhaaf erga akka ati kanan arganne hunda sirratti ergisiisuu danda'a jechuudha. Kan biraa lubbuun kee akka darbuuf jechuudha. Namichi guutumaa guututti jibbeera taanan lubbuun nama kanaa akka darbu akka ati duutu jechuudha. Akka ati duutu bakka akka ati hin jiraanne dhiibbaa guddaa hafuurri kun sirratti geggeessee ofiisaatii yoo ta'e si kan ajjeesu ta'e wanta balaan irratti dhufuuf waan seeraan to'atamuu fi dhoksaadhaan hafuura hamaa kana iccitiidhaan sitti ergisiise akka ati duutuuf hafuura hamaa kana sitti ergisiisaa jechuudha. Karaa adda addaatiin namoonni egaa dhukkubsatanii harkaaf lutti isaanii hidhamee dubbachuu dadhabanii hospitaalas deemanii iddoo sabala adda addaas deemanii fayyuu dadhabanii sababa adda addaatiin kan isaan manatti hafanii du'aniif sababa namoonni hafuura hamaa kana namatti erganiifidha jechuudha. Kan biraa qabeenya ofii furatte akka kan isaanii godhataniif. Fakkeenya qabeenyumaatii ofii keetii horatte kana kan isaa godhachuudhaaf hafuura hamaa kana sitti erga jechuudha. Akkamitti godhachuu danda'a kan jedhu immoo yoo ilaalle fakkeenyaaf ati lafa qabda haa jennu lafa kee kana si jalaa fudhachuu gaafa barbaadu gaafa jalqabaa durseetuma dhufee si jalaa qabata yookiin daangaa dhiibee kiyya siin jedhee si mormuu eegala jechuudha. Gaafa si mormati seeratti himatta gaafa seeratti himattu immoo hafuura mataatii kana sitti ergee hafuurri sun akka isa gargaaree si moo fakkaati mo'amtu dhugaa otoo qabdu dhugaan keessa jalaa dhokatee manni seeraa sunis akka isa murteessu hafuurri sun akka isa gargaaru erga jechuudha. Dhugaan akka kan kee ta'e otoo beekanuu garuu osoo maal akka ta'e ragaa hin qabaatin fuudhanii namichaa murteessu jechuudha. Karaa adda addaatiin qabeenya kee sirraa fudhachuudhaaf kan isaa taasifachuudhaaf sitti erguu danda'a. Kanaaf of eeggannoo guddaa barbaachisa jechuudha. Kan biraa akka ati isaan jaallattuuf namni sitti ergu kun akka ati isa jaallattuuf jechuudha. Fakkeenyaaf kana gaafa jennu gaa'ilaaf yoo kan si barbaade ta'e yookiin si barbaadde ta'e dubartiin tokko dhiira yoo kan barbaadde ati hin barbaadu jettee kan diddu yoo ta'e dirqamaan akka ati nama sana jaallattuuf sitti erga jechuudha. Hafuurri mataatii kunis waan akkasii irratti isaan ni gargaara. Mastafaaqirii kan jedhamullee isaan irratti ni gargaara. Adda durummaadhaan garuu hafuurri kunis ni hojjetaaf jechuudha. Maaliif maqaa isaaniitu gargari malee hojjaan isaanii tokkodha waan ta'eef hafuuronni kuni. Kanaaf dirqamaan akka ati isaan jaallattuuf jechuudha. Yeroo hunda otoo isaan si arrabsaniyyuu otoo isaan si abaaraniyyuu otoo si jibbaniyyuu ati isaan jaalachuu qofa irratti sammuun kee akka jedhamee ati isaan wajjin jiraattu hidhamtee akka isaan wajjin hin jiraattu taasisuudhaaf sitti ergisiisuu danda'u. Kan biraa akka harcaasaa yookiin immoo bittinneessaa taatuuf jechuudha. Fakkeenyaaf atamma hojjettee gaafa argattu qabeenya kee kana bakkuma hundatti akka baaftu jechuudha. Qabeenya ati baaftu kun akka si hin mararre. Manatti wanta ati baastu si mararuu danda'a. Gaafa alatti gabbaati hundumaaf akka ati bittinneessitu hundumaaf akka ati kennitu jechuudha. Namni rakkadheera jennaan fuutee akka kennitu akka liqeessitu ofii kee kennitee ofii kee harkaa dhabdee garuu nama harkaa dhabee sana akka ati gargaartu qabeenya sana akka hin godhanneef jechuudha. Kaayyoon guddaan akka ati hin guduunfanneef kana kan taasisan jechuudha. Inni biraan xiiqidhaan akka haadha yookiin abbaa manaa kee dhiiftee isa yookiin ishee fuutuuf yookiin immoo ishee itti hirumtuuf kana jechuun fakkeenyaa fi abbaa manaa fi haadha manaa ta'aniitu jiranuu hinaaffaa guddaadhaniin yoo fakkeenyaaf dhiirri tokko dubartii sana barbaade ta'e beekaa addaan si baasee hafuura kanaatiin jechuudha. Haadha manaa keessan haadha manaa kee godhachuudhaaf yaada jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo hafuura kana hergitu addaan baasaa jechuudha. Yommuu dubartiis taate akkasuma gootee jechuudha. Dhiibbaa kanaatiin namoota gaa'ela nagaa wajjin jiraatan addaan baasanii yookiin akka isaan walitti hin deebine gochuu lachuu yookiin akka isaan karaa irratti hafan gaa'ela malee akka isaan hafan gochuu akka isaan wal jibbanii walirraa fagaatanii wal diiganii deeman gochuu yookiin immoo lamaan keessaa tokko yoo kan barbaade yookiin barbaadde ta'e irratti erguudhaan addaan baasanii nama barbaadan sana ofii isaanii fudhachuu yoo barbaadan dhiibbaa akkanaas irratti gaggeessuu danda'a jechuudha. Akkaati harka namaa galtuuf yookiin immoo akkaati harka namaa eeggattu gochuudhaaf bakkaati kadhattuu taate akka jiraattu yookiin kadhataa taate akka jiraattu gochuudhaaf namaa gadi taate akka jiraattu gochuudhaaf namni sun si jibbee jibba guddaadhaniin
deemee kan asirratti hojjisiiseera taanaan ati kadhannaaf saganni hin jiru taanaan humni waaqayyoo fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuun hin jiru taanaan amantaa hin qabdu taanaan hafuurichi maal godha daayireektii waan ajajame sana raawwata jechuudha. Dhiibbaa akkanaa asirratti geessisuu danda'a. Hafuura kanaan qabamtee akka ati nama sana jaallattuuf kan biraa immoo fakkeenyaa fi dhiiras haa ta'u dubartii jechuudha. Ajaja nama sanaa jalaa akka ati hin baaneef marii nama sanaa jalaa akka hin baaneef kootti yoo siin jedhe namni sun akka deemtu deemi yoo siin jedhe akka deemtu gaafii tokko malee yaada tokko malee bilisummaa malee nama sanaaf bitamte akka ati jiraattu ashkara taate akka nama sanaaf jiraattuuf si taasisuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee keessumattuu boloonni keenya alarratti godaantanii jirtan damooza malee yookiin mindaa malee waggaa baay'eedhaaf mana itti hojjettan sanitti hidhamtanii akkasiin jiraattan taasisuu damooza isin dhoowwachuu carraa galuu isin dhorkachuu kan akkasiin yaanne gonkumaa bakka ashkara nama sanaa taatanii qofa akka jiraattan taasisuudhaaf hafuura akkasii fayyadamanii dhiibbaa adda addaa gaggeessuu danda'u jechuudha. Abboommii ofii jala si galchuudhaaf jechuudha. Silaa akkuma amma kaafne kana jechuudha. Waan inni jedhe qofa tolee akka jettu jechuudha. Gaarii isaa ta'u yaraas haa ta'u wanta inni dubbate yookiin ishiin dubbatte sana namni sun waan sitti ergeef ajaja nama sanaa jalatti akka bultu si taasisuudhaaf jechuudha. Waan gaafatamtu mormii malee akka ati kennituuf fakkeenyaaf namni kun sitti ergeera taanaan birriis fidii yoo siin jedhe namni kun mormii tokko malee fuutee kennita. Maaliin gootan jettuun hin gaafattuuf jechuudha. Fuutee kennita. Qabeenya fidennaan fuutee kennita. Koottu jennaan hin deemta. Deemi jennaan hin deemta jechuudha. Bakka waan namni sun jedhe sun abboommii isaa jalatti akka ati bultuuf maal godha hafuura matatii kana sitti ergeetu namni kun maal si godha si bitee si jiraachisa jechuudha. Akka maatii kee yookiin daa'ima kee jibbituuf jechuudha. Haadha manaa kee akka jibbituuf mana kee akka jibbituuf bakka akka ati ijoollee kee jibbituuf mana sana yookiin gurgurtee akka deemtuuf gatiin taanetti gurgurtee akka deemtuuf jireenyi kee akka baduuf ijoollee kee akka jibbitu haadha manaa kee akka jibbitu yeroo hunda akka wal loltan nagaan akka hin jiraanneef kanneenii fi kanneen kana fakkaataniif kaayyoo adda addaatiif hafuura matatii kana namoonni namootatti ergu jechuudha. Namoonni namootatti ergan kun immoo namoota hamootaa fi jalloota warra ta'an warra waaqayyoon hin sodaanne daabiloosiif bitamanii kan jiraatanidha jechuudha. Kanaafuu as keessatti ogummaa qabaachuun barbaachisaadha. Hafuura akka kanaa mo'achuun kan danda'amu maalidhaan jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos xoomii fi kadhannaadhaan malee hin danda'amu jedhe Wangeela Maatiyos boqonnaa 17:21 irratti dubbateera waan ta'eef yoo kan kadhannaa goonu ta'e yoo kan sagannu ta'e yoo kan soomnu ta'e gaabbii kan gallu yoo ta'e foonii dhiiga isaa kan fudhannu yoo ta'e hafuura kana mo'achuu dandeenya jechuudha. Tarii akkamitti sagannaa kadhannaa akkamitti gaggeessina kan jedhuuf immoo jalqaba irratti isinii kaasee jira jechuudha. Lakkoofsa bilbila jalqaba irratti isinii kaa'ameetiin nu dubbisaati karaa iimootiin kottaa sagalee waaqayyoo sana laayivii baradhaa furmaata argachuu dandeessu jechuudha. Akkaataa hafuurri seexanaa namaatiin namatti ergamu fakkeenyaaf hafuurri kun namatti ergama jenneera. Bifa kamiin immoo namatti ergu warreen namatti ergan kun yookiin ergisiisan kun bifa kamiin namatti ergu kan jedhuu fi tokkoffaa irratti nyaataan namatti ergu jechuudha. Nyaataan gaafa jennu hafuura hamaa sana deemanii erga hojjisiisaniin booda yookiin nyaata irratti hojjisiisanii yookiin waan dhugamu irratti hojjisiisanii siilaachuudhaan yookiin si obaasuudhaan hafuurri sun keessa kee akka inni galu taasisuu jechuudha. Si obaasuudhaan yookiin siilaachuudhaan hafuurri sun akka keessa kee galee dhiibbaa guddaa sirratti taasisuu danda'u jechuudha. Kanaafuu yeroo hunda gaafa nama bira deemnee nyaata nyaannu yookiin dhugaatii gaafa dhugnu of eeggannoo barbaada. Keessumattuu immoo waan nyaannuuf waan dhugnu sana sirriitti madda isaa beekuu fi yoo kan nuuf dhiyaate ta'ellee namni nu dhiyeesse sun nufaan akka nyaachuu qabutti malee callisnee kan nyaannu yoo ta'e dhiibbaa guddaan irratti himuu danda'a. Namoota hamootaatiin wanta akkasii yaadameera taanaan lammaffaa immoo humna kadhannaatiin waan sana mo'uun barbaachisaadha. Kadhannaa irratti gochuun barbaachisaadha. Kan biraa miidhagina adda addaatiin fayyadamuudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf shittoodhaan meeshaalee miidhagina adda addaa fakkeenyaaf kennaa fakkeessa shittoo sii kennuu danda'a jechuudha. Namichi mana asmaatanyaa sana deemee shittoo sana irratti maal godheera hafuuricha hojjisiiseera jechuudha. Isaan booda nama si jaallatu fakkaatisu shittoo sii kenna jechuudha. Kennaa kiyyadha siin jedha. Kanaan booda kennaa sana atiin fudhatta shittoo sana fudhatta gaafa shittoo sana fudhattu jechuudha. Hafuurri shittoo sana irratti hidhamee ergame waan ergameef sana dirqama raawwata jechuudha. Kanaafuu kana keessatti illee of eeggachuun barbaachisaadha. Keessattiyyuu namni isin gaa'ilaaf sin barbaadu jettanii diddanfaa karaa adda addaatiin kennaa fakkeessee bakka yoo addaan baanellee kun yaadannoodhaaf siif haa ta'u jedhee fakkeessee fidee shittoodhaan siif kennuu danda'a. Kan biraa kennaa fakkeessee uffataan jechuudha. Uffata sana irratti hojjisiisee kophee irratti hojjisiisee kitaabota adda addaa irratti peennaa yookiin immoo kan ittiin barreessinu qalama isa jennuun filaadhaan
fi bakka waan danda'e kamiiniyyuu jechuudha kennaa karameellaadhaan fa'a waan nyaatamuuf waan dhugamu wantoota uffatamu dabalatee wantoota adda addaa irratti namni sun dhiibbaa kee barbaadeera taanaan karaatiin beekarneetiin maal godha siif kenna jechuudha. Kanaan boodaati waan sana gaafa fayyadamtu hafuurichi keessa seenaa isaan booda waan ajajame sana sirratti raawwachuu eegala jechuudha. Kana keessatti ati kadhannaa hin qabdu taanaan sagada hin qabdu taanaan soomii hin qabdu taanaan gaabbii hin galle taanaan foonii dhiiga waaqayyoo fudhattee amantaa keetti sagadaan cimtee hin dhaabbattu taanaan dursa irratti miidhamaa taate jechuudha. Kan biraa immoo harka isaan irratti waa godhachuudhaaniin waan sana goosifachuudhaan nagaa si gaafachuudhaan harka wal qabachuudhaaniin wanticha dabarsuu danda'u jechuudha. Keessattuu fakkeenyaaf argitanitti yoo ta'e karaa adda addaatiin nama tuqanii nagaa nama gaafatanii waa namatti kennanii isaan booda bilbila fa'aa kan namarraa fudhatan qabeenya kan namarraa fudhatan jechuudha. Yeroodhaa yerootti magaalota keessatti ni mul'ata jechuudha wantoonni akkanaa. Kun amma hafuura matatii sanaan jechuudha bakka erga si tuqanii booddee ati akka ati of wallaaltu taata. Isaan booda hafuurichi keessa seenee ergama itti kenname sana raawwata. Kanaan booda kaasteetu qabeenya keessana itti kennita gaafa itti kennitu hin beektu jechuudha. Waan keessa kee jiru sana ofumaati si dirqisiisee kennisiin jedha hafuurichi jechuudha. Harkuma keetiin baaftee itti kennita. Isaan booda gaafa qabeenyicha sirraa fudhatee deemeen boodadha kanatu of yaadattu kanatu of beektu jechuudha. Kanaaf nagaa si gaafachuudhaan harka wal qabachuudhaan wantoota adda addaatiin qabeenya keessi saamuudhaaf raawwachuu danda'u jechuudha. Kan biraa maallaqa sirraa liqeeffachuudhaan jechuudha. Maallaqa sirraa liqeeffachuudhaan maallaqa san irratti hojjetanii siif deebisuu danda'u jechuudha. Kanaafuu gaafa maallaqni keessi deebisuun fuudhuudhaan dura kadhannaa goosii fudhachuun barbaachisaa ta'a. Humni hafuura hamaa maallaqa kanarratti hojjetamtanii gara kiyyatti dhuftaa jirtan maqaa Egzaaraabitiin maqaa Sillaaseetiin maqaa Waaqayyootiin aangoon keessan ogummaan keessan kan hidhame haa ta'u Sillaasee sinaa hidhu jettanii abboomuu danda'u sinirra jiraata. Kan biraa immoo maallaqa siif kennuudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf ati yoo maallaqa namicha biraa qabaatte gaafa siif kennu sana irratti hojjisiisee siif kennuu danda'a jechuudha. Maallaqa sharafachuudhaan yookiin immoo jijjiirraa naaf jijjiiri jedhee maallaqa sirraa jijjiirrate sanaatiin fuudhee deemee mana tonqaayii geessee sirratti hojjisiisuu danda'anii jechuudha. Kan biraa walumaa galatti jechuudha karaa namni shakkuu hin dandeenyeen hafuurri kun gara namaatti ergama jechuudha. Kana qofaan miti. Kunneen kan beekamanidha. Karaa namni shakkuu hin dandeenyeen ati kan hin beekne hafuurichi iccitii sana kan beekutiin karaa adda addaatiin qilleensa irras ergamuu danda'a jechuudha. Qilleensa marraanuu ergamuu danda'a fakkeenyaaf ati biyya alaa jiraattee namtichi maqaa keetiin sitti ergisiisuu danda'a. Maqaa kiristinnaa keetiin sitti ergisiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu kana kan isaan godhan gaafa maqaa kee dhabanidha malee irra jireessa maqaadhaaniin iccitii sun otoo irratti hin beekamin sitti ergisiisuu danda'u jechuudha. Egaatii haa ta'u malee maqaa Waaqayyootiin maqaa haadha keenyaa qulqulleettii dubaroo maarameetiinis akkasuma kadhannaadhaan cimnee Waaqayyoodhaaf of laannee jabaannee jilbeenfannee hafuura seexanaa kamiyyuu karaa barbaadeen yoo nutti ergame ofirraa ittisuu ni dandeenya jechuudha. Ofirraa ittisuu dandeenya jechuudha. Karaa adda addaatiin hafuurota nutti ergaman hundumaa ofirraa ittisuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Jabaannee dhaabbachuun nu barbaachisa. Kadhannaadhaan cimuutu nu barbaachisa. Jaalala Waaqayyootti qabamnee jiraachuu gaarii raawwachuutu nu barbaachisa. Nuti kana goone irra yoo ta'e yoo jabaannee cimnee kan dhaabbannu ta'e humna hafuura hamaa kana maal goona ofirraa ifachuu dandeenya jechuudha. Kadhannaadhaan sooman sagadaan ofirraa ifachuu dandeenya. Yaaqoob irratti maal jedha? Yaaqoob irratti asmaatiin hin hojjetu. Asmaatiin hin hojjetu. Israa'el irratti immoo morri hin hojjetu jedhee macaafa qulqulluu irratti kaa'eera jechuudha. Seera Lewwotaa boqonnaa 23 lakkoofsa 23 irra gaafa dubbisnu Yaaqoob irratti asmaatiin hin hojjetu. Israa'eloota warra Waaqayyoo irratti ama warra Waaqayyootti amanan irratti immoo maaltu hin hojjetu? Morri hin hojjetu jedheera. Kan inni hojjechuu hin dandeenye yoo nuti kadhannaadhaan cimnee dhaabbannedha. Yoo nuti sagadaan cimnee dhaabbannedha. Yoo nuti hojii gaarii qabaannedha. Yoo kadhannaan mana keenyaaf jiruuf jireenya keenya keessa jiraatedha. Gaabbii gallee fooniif dhiiga isaa kan fudhannuu fi yeroo hundaa amantaa keenyatti cimnee kan dhaabbannu yoo ta'edha jechuudha. Namoonni tokko tokko wanti akkanaa hin jiru yeroo jedhan ni dhagahama. Garummoo namoonni tokko tokko kanumaan ni mormu jechuudha. Jiraachuudhuma seexanaayyuu hin amanan seexanni hin jiru. Seexanni maal biraa godha akkamitti natti ergama jedhanii kan shakkanii fi garuu jireenya isaanii keessa seenee yeroo seexanni isaan balleessuu fi isaan miidhuu ni argina jechuudha. Fakkeenyaaf amma
akkuma jalqaba kaasne kana Israa'el irratti maal hin hojjetu morri hin hojjetu jedha. Waan jiraateefidha morri hin hojjetu kan inni jedhu. Inni biraan immoo seexanaan mormaan inni sinnisee baqata jedhee macaafa Yaaqoob irratti boqonnaa 4:7-8 dubbata jechuudha. Namoonni tokko tokko garuu seexanni hin jiru jedha. Seexanni waan jiraateef yoo isaan mormitan isin baqata jedhee kaa'eera jechuudha macaafni qulqulluuni. Kanaafuu namoonni ragaa waan hin qabneef waa'ee kana waan hin hubanneefi diinni daabiloos yeroo hunda sammuu isaanii hammeenyaan qabee waan isaan dhiibbaa irratti gaggeessuuf kontirool godhe yookiin immoo isaan jalatti bulchuufi akkas jedhu jechuudha. Garuu Waaqayyoon yoo maqaa isaa dhoofnee isa kadhachuu baannee diinni keenya kuni akka inni nuuf hin ciifne yeroo dubbatu macaafa qulqulluu keessatti ni argina jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Dammaquu qabna jechuudha. Kanaaf macaafni keenya seexanaan mormaa Waaqayyoodhaaf tolee jedha inni sinnisee baqata jedhee kaa'ee jira jechuudha. Seexanaa yoo mormine yoo kadhannaa gaggeessine yoo saganne humna Waaqayyootiin isaan mormuu akka dandeenyu yoo immoo isaan kan morminu ta'e innis akka nurraa baqachuu danda'u lafa kaa'eetu jira waan ta'eefiyyuu. Kanaaf kan hubannee jabaannee kadhannaadhaan soomiidhaan sagadaan fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuudhaan humna hafuura hamaa kan ofirraa ittisuudhaaf jabaachuun barbaachisaadha. Hafuurri hamaan karaa adda addaatiin jiruu fi jireenya namaa miidha. Hanga lubbuu namaa dabarsuutti ni gahaa waan ta'eef kanneen kanarratti maal gochuu danda'u nurra jiraata. Sirriitti xiyyeeffannoodhaan hojjechuu fi cimnee dhaabbachuun Waaqayyootti amanuudhaan deddeebiitu nurra jiraata jechuudha. Yeroo itti aanu keessatti immoo amaloota namni hafuura hammeenyaa matatiidhaan qabame irraa mul'atan maal inni kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Dhiibbaa isaa ilaallee jirra. Karaa ittiin namatti ergamu ilaallee irra. Yoo namni kun hinnan shakka hin amanu hafuurri hamaan kun narra hin jiru jedhee kan mormu yoo ta'e hafuurri matatii namatti yoo kan ergamu ta'e nama itti ergame san irratti amaloota akkamii agarsiisa? Maaltu namicha irratti mul'ata kan jedhu waliitiin ilaalla jechuudha. Gaafa sana wanta isirratti mul'atu irra dhaabbatee tilmaamee edaa hafuurri kun narra jira jedhee nuuf madaaluu danda'a waan ta'eef jechuudha. Waaqayyoon hunduma keenya cubburraa fi humna hafuura hamaarraatiif bilisa kan baanee fi kan qulqulloofne hunduma keenya nu haa taasisu. Barnoota itti aanu hanga deebinee wal arganitti nagaadhaan tura. Kan nu barsiisee fi kan nu gorse maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Wasbaata Lexaabeer wala walaaqitu dingil wala masqala kibrii qoyyan amiin.